Message to Ethiopia's Prime Minister Abiy Ahmed. Sagaaf lama godi Wallagga lixaana Ganjii dargaggoo Laallisaa Tafarii jedhamanii keessa baasanii jeesuun reeffisa sharaan marame maatiif kennan. Dhimma kanarra gaaffii BBC'n afaan Oromoo dhiyeesseef deebii kennan bulchaan godi Wallagga lixaa Beeliyaas Uumataa amma gamaggam hojii misoomaa qonna carraa hojii uumuuf jirra. Isaan kanarratti osoo na gaafatte wayi jechuun dhimma gaafatameef deebii kennuuti duun BBC irra bilbil cufaan. Sagaaf jaaloltooti mootummaa hojjeta waldaa hojii gamtaa Oromiyaa nam Muhammad Amin Siraaj jedhamu waajjira isa magaal Hararitti argamu keessa donnuu jiru maqaa koronaatiin shakkamti jedhuun qabanii hidhuun guyyoota afuriin duub jechuun caamsigaaf 10 reeffisa bineensaa nyaatam naannoo magaal Baabbilee qunnaan bultootaan arga. Godii Wallagga lixaana laalloo Asabii gandi Keelaayii Birbira jedhamutti immoo haadha ijoollee afurii Addaamsaaluu guddataa hadaa'im waggaa tokko waliin obrukee jirti rasaasaan dhaanii jeesan. Abbaa warra hojumnaatiin maatii bulfatoo deebi'ee jedhu jaartiin isaa haati ijoollee afurii rasaas daba cubbuu kaloltoota mootummaatiin dhukaafameen jala jeefamuun karaa fuul miidiyaalee hawaasaa gulaan gargaarsi goofandimii jedhamu godhamuufi hidha seer malee ulee aadaan qabne dab siyaasaa maafijjechaan suukaneessaan guutuu Oromiyaa waan dhuunfatti fakkaata. Gujii Wallaggaaf Booran dabalatee waan biraa jireenya uummata Oromiyaa keessatti akka jaba dinqamuun manneen dhabar bulchiinsa wayyaanee sun waan deebi'an fakkaata. Dubbiin namooti loltoota mootummaatiin ijjeefamanii gatamuutu ijoo miidiyaalee hawaasaa ta'uun reeffi namoota ijjeefamanii dabre viidiyoo of suuraa yookaan billicciin laafuu namatti hin tolfuul miidiyaalee hawaasaa dhuunfachuun rakkoon Oromoon kee bultee ka'uu jirta gama kulfaatinam wal gaafachiisuu jirti. Miidiyaaleen hawaasa miidiyaalee idileetiif sooratu war dhiyeessu waan ta'aniif yaad miidiyaalee hawaasa tokkisan biraan ga'uuf murteessan. Gochooti diinummaa uummata keenyarra raawwatamuu jiran keessa muraasi kan kajedhu Jawaar Mohammad viidiyoo jecha Laallisaa Tafarii irra BBC'n hojjetu qooduun gabaas BBC hordoftoota isa daawwachiisa. Ameerikaa kutaa bulchiinsa Minisootaa poolisiin adiin tokknam gurraachi irratti ajjeecha sanyummaa raawwatu. Uummati labsii giti koronaa cabsee jige ba'uun gocha kana dheeffate morme. Maal jechuufaan biyya keenya keessatti Oromoorra wanni raawwatamuu jira kana ol malee kana gadi miti kajedhe gameessi miidiyaalee hawaasaa Yaayya Basheer. Gaaf roorroon guutirraan dhangalaatu koronas ta'e labsii yeroo muddama uummatidha jilbiibbii tabbisuun danda jechuun daba Ameerikaa godhamtoo dhuga Oromoo keessatti ta'uu jirtu wal fakkeet. Loltoonni mootummaan bobbaasman jireenya obbo Abdulaziz Mahammad dhaqanii haadhiman isaa adde obsee dabalaa giddiin gudeedan. Obboleessi abba mana obbo Zakiir Mahammad kan jedhamu qaqqabe loltu seene cuuphee waraane gottote gad baas hamboo loltooti alarriphaa turan dhukaas bananii obbo Zakiir cinaachi gubba rukutuun adde obsee immoo mataaf gara gubba rukutan. Adde obseen battala duutu obboleessi abba manisii obbo Zakiir ammaaf lubbuun hafeera. Miidiyaaleen dhimma kanarra gabaasu barbaadan maatii argachuu dandeetti kajedhu Dr. Ittaan Haftee duul guddaa mootummaa biyya Ahmad irra dursee bankaabii mastigoo jabeessuun jilaan deemuu jedhu. Warri dhimmi jecha namoota Oromiyaa guutuu keessatti ta'uu jira kanarra yaad kennuu jiran kadhibiin qondaala baa'ootiif waan lola taqanii agafa turan. Lataan abbaman Addaamsaaluu hata obbo Miratee Maanee dubbise ture. Sagaleen isa baay'ee dadhabee jira. Lapheen isa gaddaan cabeera. Utubaman kootina jala galaafatan. An dhukkubsataa. Ijoollee kan guddisuuf humni qabu. Uummati Oromoo akka na gargaardhaamsinaa dabarsa jechuun herrega akkaawunti maatiin kun ittiin gargaaramtu yoo qoodu. Hidhama siyaasaa duraatiif miseensi abaa'oo lammi beenyaa ammoo ammaati qote bulaarra dhalaadha. Haqa dhabuun agamak namni jireenya korra argan guddaadha. Haqni hiyyeessotaaf warrumni hin qabne akka dhokatee nafneef qabsaa'uun dirqam jechuun dhaamsi dabarfata. Warri mootummaa deeggaruun beekaman jecha namoota kanarra fuul Facebook irra waan isaan jedhawaman gaarra. Fuulli miidiyaalee hawaasaa garuu gadda. Aariif arrabsoo mootummaarra godhamu waan dhibbat fakkaata. From hundreds of mostly young ethnic Oromo men.